naannoo Oromiyaa uggurri sochii naannicha keessatti labsamee ture qindoomina uummataa fi mootummaan fashalaa'eera jedhe hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaleef kennaniin qaamni garee shororkeessaa shaneettiin jedhan uummata miidhuuf jecha waamicha uggura sochii labsee akka ture dubbataniiru. Obbo Haayiluu waa'ee uggura gabaa fi geejjibaa kana kan dubbatan gabaasa raawwii sochii kurmaana lammaffaa fi haala yeroo ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennan keessatti qaamni garee shororkeessaa shaneettiin jedhan amma duras uummanni xaa'oo fi sanyii yeroon argatee oomisha akka hin oomishne taasisaa ture kan jedhan hoogganaan kun yeroo ammaa kanas sochii geejjibaa fi gabaa ugguruu sochiin investimentii akka gufatu taasisuu namoonni dhukkubsatan gara mana yaalaa dhaqanii akka hin yaalamne taasisuu barattoonni gara mana barnootaa akka hin dhaqne gochuun uummata Oromoo dukkanatti deebisuu fi tajaajilli mootummaa akka gufatu taasisuun uummata shororkeessaa jiru jedhaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO kan mootummaan Itoophiyaa ABO shanee jedhee waamu waa'ee uggura sochii kanaa irratti ifatti waan jedhe hin qabu. Haa ta'u malee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti torban darbeerraa kaasuun uggurri gabaa fi geejjibaa gaggeeffamaa akka ture BBC'n jiraattotarraa iyyafatee ture. Miidiyaaleen biyya keessaa tokko tokko ammoo konkolaattonni geejjiba uummataaf oolan uggura kana cabsuu isaanii filattootaan gubamuu gabaasaalee himan baasaniiru. Mootummaan sochiin kun fashalaa'uu haa ibsu malee BBC'n sochiin geejjibaa gara idileetti deebi'uu irratti ammatti ofiin mirkaneessine. Bakka bu'oota uummataa labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraa dabalataan baatii 4 akka dheereffamuuf raggaasiseera. Manni marichaa murtee kana kan dabarse walgahii addaa har'a jimaata gaggeesse irrattidha. Biraanuu Gammachuun dabalata qaba. Manni marichaa yaada murtee manni marii ministeerotaa walgahiisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 28 bara 2015 taasise irratti nageenyaaf tasgabbii uummataa eegsuudhaaf baase dheeressuuf dhiyaate xiinxaluun raggaasiseera. Labsii yeroo muddamaa kun sagalee mormii 2 fi callisa 3 sagalee caalmaan baatii 4 akka dheereffamu raggaasifameera. Kana malees yaada murtee yeroo turtee hojii miseensota labsii yeroo muddamaa qoratan dheeressuuf dhiyaate xiinxaluun akka dheereffamu raggaasiseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa garuu labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraa kun dheereffamuunsaa akka isa yaaddessu hime. Koomishinara olaanaa kan ta'an Dr. Daani'el Baqqalaa mootummaan labsii yeroo muddamaa kanaa kan dheeressu yoo ta'eef mirgoota namoomaa irratti dhiibbaan qaqqabsiisuu danda'u yaaddessaadha jedhaniiru. Dr. Daani'el murtoon kun darbuu duraa yaada kennaniin kanneen rakkoo namoomaaf saaxilamanii fi mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin mana hidhaatti dabarsan irratti dhiibbaa uuma jedhaniiru. Koomishinarichi yaada X irratti kennaniin manni maree bakka bu'oota uummataa fi mootummaan labsii yeroo muddamaa dheeressuun dura barbaachisummaa seera qabeessummaa fi madaalawaa ta'uusaa akkaan qorachuu qaba jedhaniiru. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti ammaachaa deemu hordofe naannichi mootummaan federaalaa gidduu akka seenuuf gaaffii dhiyeessan ture labsiin kun kan kaa'ame. Naannoo Amaaraatti humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli uumame labsii yeroo muddamaa kanaaf sababa ta'eeru ammallee iddoowwan naannichaa garagaraatti kan itti fufe yoo ta'u raayyaan mootummaa federaalaas achitti bobba'ee jira. Naannoo Amaaraa godina Goojjaam Kaabaa magaalaa Mar'aawiitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti wiixata 20 bara 2016 haleellaa raawwateen namoonni 50 ol ajjeefamuu maatii jiraattonnii fi namoonni ijaan argan BBC'tti himaniiru. Magaalaa guddoo naannichaa Bahardarraa kiiloomeetira 35 fagaattee kan argamtu magaalaa Mar'aawiitti lola raayyaa ittisaa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti ture hordofee haleellaa jiraattota irratti raawwatame jedhameen namoonni baay'een du'uu isaanii jiraattonni BBC'n dubbisanii himu. Eliyaas Hordofaa gabaasa dabalataa qaba. Taatee kana hordofee guyyoota darban maddeen hospitaalaa dabalatee BBC'n namoota 5 kan dubbise yoo ta'u ajjechaan kun kan raawwatame namoota nagaa mana isaanii keessa jiranii fi daandii irratti argaman irratti ta'uu ibsaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 2016 haleellaan kun osoo raawwatamiin xiqqoo dursee ganama sa'aatii 12 irraa kaasee raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduu waraanni cimaan akka ture kan himan jiraattonni isa hordofee ammoo namoonni 50 hanga 100 ta'an ajjeefamaniiru jedhu. Haleellaan kun kan raawwatame naannoo sa'aatii 5 erga hidhattoonni faannoo magaalattii gadhiisanii ba'uu hordofee raayyaan ittisa biyyaa manarra deemanii akkasumas namoota karaa irratti argatan ajjeesuu kan dubbatan namoonni ijaan argan haleellaan kun hanga halkan sa'aatii 1tti ture jedhan. Obboleessi isaa hojii guyyaan jiraataa kan turee fi abbaa ijoollee 4 ta'uu jiraataan nutti hime nageenyaaf jecha sagaleen isaanii uummatatti akka hin baane nu gaafataniiru. Waan nutti hime waahilli koo akkasiin dhiyeessa. Jalqaba mana kiyya dhufanii sakatta'anii ani nama bataskaanaatti ittiin jennaan ba'anii deeman. Itti aansanii mana obboleessa kiyyaa deemanii fudhatanii bahan. Obboleessi koo gaaffiif fudhatamee deebi'a jedhee eegaan ture. Namoota kaan wajjin sadafii fi uleen dhaanaa wayita fudhatanii deeman akkasumas wayita ajjeesan argeera. Gurbaa tokko rasaasa 5 rukutanii ajjeesuun safara keenya daandii gubbaa gatanii deeman. Obboleessa koo dabalatee namoota 13 ammoo gara asfaaltii gubbaa fuudhanii geessuun ajjeesan
fuuldura keenyatti ajjeesan. Ogeessi fayyaa tokko namoonni 13 aspaaltii qarqaratti ajjeefamuu isaanii akka beeku BBCf mirkaneessuun walumaa galatti magaalattii keessatti guyyaa sana namoonni 85 ajjeefamuu isaanii dubbata. Namni biraan akka maqaan isaa hin eeramne barbaadus obboleessi isaa quxisuun manaa fudhatamee akka ajjeefame dubbata. Namni kunis nageenya isaaniif waan yaaddaniif sagalee isaanii nama biraatiin bakka buufneerra. Obboleessi koo bakka ilma isaa qabatee taa'urraa fudhatamee ajjeefame. Haati warraasaa mucaa harkaa fuudhii jedhanii ishee dirqisiisuu fi achiis otoo ijji ishee arguu adda isaarra rukutanii daandiirra ajjeesuu isaanii akkasumas hiriyaansaa wajjin ture ajjeefamuu natti himteetti. Gaafas obboleessa koo dabalatee reeffa namoota 50 daandiirra argeera. Namni jaan argan biraan awwaala namoota baay'ee irratti argamu himuun lakkoofsi namoota du'anii 100 ol jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa bakka lamuu buufatee jiru keessaa warra gamoo bulchiinsa magaalaa keessaa turanii irratti hidhattoonni faannoo haleellaa tasaa wiixata raawwataniif deebii kennuuf tarkaanfiin haaloo ba'uuf fudhatame ajjeefamuu namoota baay'eetiif sababa ta'eera jedhan jiraattonni. Faannoo bulchitaniittu akka nu haleelan kan godhan isinidha. Faannoo nyaachiftu jechuun dhaadachaa turan kan jedhan jiraatan manni isaanii sagattaame tokko du'uurra bubbulu wayya jennee callisne jechuun haleellaan ture haaloo ba'uuf akka ture ibsu. Haleellaan kun erga raawwatamee guyyoota 5 kan guute yoo ta'u magaalattiin ammallee calliftee jirti kan jedhan jiraattonni baankiiwwanii fi manneen daldalaa cufaa waan ta'aniif sochiin hin jiru jedhaniiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa waajirri damee Bahardaar magaalaa Maraawitti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamuu maddeen garaagaraa irraa akkuma saqaqqabeen hordoffii fi qorannoo taasisaa jiraachuu BBCf ibseera. Bulchiinsa naannichaa fi godinichaarraa akkasumas komaand poostii bakka sanarraa taatee kanarratti deebii argachuudhaaf yaalii BBC'n taasise hin milkoofne. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti dhoo'insa bakka gaaziin guutamutti mudate hordofuun balaa ibiddaa uumameen namoonni 3 yoo du'an kan dhibbaan lakkaa'aman ammoo miidhamaniiru. Mootummaan biyyattii akka ibsetti kaleessa halkan naannoo sa'aatii 5:00 naannoo Embakaasii jedhamutti konkolaataan gaazii fe'ee ture dhoo'uun ibidda cimaa kaasuun himameera. Eeliyaas Hordofaa dabalata qaba.